Ijaaramu. Dhaabbileen Oromoo wal kadhatanii wal galchan malee na tajjabaa gaali. Tarii wallaalummaa koorraa ka'ee ta'uu danda'a kana naasawu akkasitti. Mee Oromoo akka Oromootti dhaaba ijaaree natti himame. Dhaabni tokko Oromoo akka Oromootti nama ijaare ilaala. Galaanaan nafaana jira jedhee faana footoo ka'ee harka lafa jalaan olola oofee galaanaa jibbisiisuu malee. Aboo ati gaafa Abiyyi harka qabattu bari gurbattiin kun ODPdha siin jedha warrumti dhaaba harka wal cabbatee gale. Gaafa yookaan Jaal Daawud Ibsaa yookaan Jawaar Mahammad dhaqxee harka qabatte bar warri biyya bulchan bar gurbattiin sur Jawaar faana oolti siin jedhu bar. Wanna miidiyaa irratti naasaamne hedduutu jira. Kanaaf uummanni Oromoo